jaldeessa yoo rabbi taate malee eenyu sagalee ta'aaf. Itti fakkaate kuta jaldeessa isaati harar geete moo harsiiti kam anna dhibe ummata akkana rabbi subhaanahu wa ta'ala jaldeessillee immoo gaafan aboo maal jee jambar mucaa boqoqee deemu aboo maal sheekha ilmu mucaan akkana boqoqanii dhukkuba yanaan eegannee haqqisee agartee eegannee haqqisee agartee jedhee jiran ummata kana kaaba eega isaa wayyaan agarteen si'ati amata asiin dura bara 2008 maal makkaan ture achittillee waan gandummaadhaan sheekha shariifin wal fixu turte oromoon arraa miti waan kun kan eegalame beeka social media gabbaase malee gaafa sheekh Maamar Rashaafaan biyya san jiranis oromoon tun gandummat sheekhaas qabsoo keessattis gandummaa wal fixan masaraa keessatti gandummaa wal fixan tiktok irraa gandummaa keessa biyya faranjiiti gandummaa keessa biyya arabaati gandummaa raayyaan akka jedhe bar saabu muwaas minisootaa tana bilisoomsuuf as ta'e immoo amata 20 hin galtuu naan jedhe bar gaafin san nakees deeme naafi'ati warra du'a baqate beela baqate bar warri muqawdu wal guruuf irraajjees wal jedhu qoonqoo dhabaaf du'a jalaa bee miti barumsaaf bee achiin behee arabni gubee laastika irratti qaama saalarra dhabdhabisa godhee gubachaa waa xiqqoo gub bishaanii waa xiqqoo qabbanaa asii rabbi firiija keessaa fuudhee arra ummata gubu jira bar jiran Oromoon akka lafeen gartee Angaafiin sii qabu dhalaan biyya Suudii tunaate hoggimee qada itti nuti hin dhayne akkuma miidiyaa kanarra bebbereeddiichi lafattiis. Dhalaan harkeetu mana dhalaatiin dhaqee waan mana rabbi dhaqee eenyu maaltu gara araba agarta malee dhalaan teenyatu Oromoo manuma ta'e isa bira dheetare waligal ijaazaallee maqaan badde biyya arabaa kan ijaazaa jechuun boqonnaa jechuun the break time jechuun vacation jechuun maqaan badee laali sheekha akkasii anaasaa laali waan takka waan nu hundinuu waliin godhuu qabnu takkaa jira waan akkana taaneef kanaas qorachuun barbaachisa maantu akkana nu godhe yeroo duraan abbootii teenyaatu akkana moo nuutitu maaltu nu keessatti uumame waan nu keessatti uumame kana akkamitti fuudhu gama amantiitiinis laala amma fakkeenyaaf gamoota amantiitiin yoo fudhannee ulamaa'in tun hawaasni kun si argamu gamoota siyaasaatiinis namoota silaa dhugaan ummata kanaaf quuqamu harka ijoolleen tun hin jirtu. Shabaabuma biyya biraa tana hunda warreen isaanii quuqamuutu mooraa itti ijaaree mooraa tana keessatti eega. Amma sheekotiin dhugaa sheekotiin haqaa hawaasa kan harkaan qabu. Sheekotii biraa yookaanuu namoota biratti baawora kana kannanii ijoolleen tun harkaa baati. Namni silaa ijoollee tana akka ijoollee isatti talibuu fedhu namni rabbiin gartee hawaasa kanaaf uume tokko hawaasa kana akka gaariitti talibuu fedhu osoo isaan waan kana keessa seenne wantoota garagaraa saayinsii garagaraatiin eega. Saayinsiin ittiin eegan warra siyaasaatis warra dhugaan hawaasa kana harkan jirtu. Amma ijoollee teenya tana amantiitti sin amanan seeratti seeruma biyya jiran kanuma biyya amma ka Ameerikaa jiru seera Ameerikaatti hin bulu namni keenya. Waan kana waan nu godhee jira booda deebi'ee namni kun hundinuu dhiiroo ijoollee tanaaf badii qabamu. Warreen gurguddaa kanaaf badii qabamu. Nu karaarraa goremu ijoollee tana karaarraa goree akka gaariitti if gamaggamuun barbaachisa. Amma yoo inni fudhattee dhugaa rabbii nuti warra siyaasaati namoota immoo amantii tana itti qoosuu sin feene. Warra silaa sheekotii caalaa numtu jibba namoota gartee amantii tana maqaa balleessuu fi wal nyaatisaaf karaa bara. Har'a ijoolleen yeroo sheekotiin gurguddoon itti bilbilanii gartee namoota kana gorsanii keessatti organ fuudhanii sagalee isaanii waraabanii gabbaasan sadarkaa san jiran. Namni hawaasni kun dhaga'u hin jiru. Amma wanni ijoolleen biyya keessatti wal goote biyya araba wal goote kun biyya keessatti gurguddaatu wal godhaa jira sheekh. Mormi muramee ulee kaamuun biyya keessaa. Namni osoo waywaatu ibidda keessa akka ashiitatti waadamuun biyya keessaa.
dubartiin garaa qabdu ajjeefamtee garaarra dhaabbachuun biyya keessa daa'imni gudeedamuu fi daffaramuun biyya keessa bara hoogganni shafoodhaa hawaasni shafaafaadha jira waan kana maali dhiiroo wanni nu fide sheekha dhugaa yoo dubbanne bara wayyaanee hawaasummaan keenya akkanatti hin banne akka gaariitti namni Shaamin Ibroo dhagaa hayyuu siyaasaa kabiraa dhagaa'utu jala deemutu arra namni sheeka dhaga'uun jiru irra namni sheemuwaas dhaga'uun jiru jecha tokko jecha ati jette gaaf tokko laayif makana dubbatti mataa na nyaata uummata keenya kana wajjin haasa'uu hin danda'u gartee warra beenteeti wajjin deemaa wanni sun kitaaba tokko waan irraa kataban jechisu warri ota amantiin addaa kasi harakkaru sun heeraa fi seeraan taa'ee si dhaggeeffata shamarran kun osoo silaa si fannisuu fedhanii laalmee wanni isaanii jechuu maali naamusa isaanii amantiidhaan osoo wal gargartaniiti gastii takkarra waliin teessanii carraa walii kannitanii wal gargartan kuni naamusa dimokiraasii okay as deebi ijoollee teenya tana laal warri weenuma islaamaa ka wal garagaru tokko jira atis gaanuma gartaa miidiyaa kana gubbatti seera waliin garagara mirga waliin kannan carraa waliin kannan amantii tana keessa achi kutaniiti wanna godhan inni biraa gisee amantii tana wal garagara eenyurratti wal garagaru jira ijoollee xixiqqoo diin hin beeku ijoollee umrii 15 fi hanga umrii 22 jittu ijoollee ifiifuu ulee fi rabbi kadhaadhaa fi nabii fi rasuula kadhatee sirreessa gubbatti yeroo waa'ee amantii jal'inaa wal qaraasisan hawaasni sun ni burjaata namoota kana hunda gama amantiitiin ka dhoorkuutu jira ka dhaga'uu qabu aboo kirkirii bakka qabdi yookaa naamusa waan itti bu'uu qabanii fi waan itti bu'uu qabne irraa dhaabanii qabxii takka qabatanii san irratti wal gargaaru amantii tana wal harka busheessuu ijoollee keessa ta'anii wantoota keessa ta'anii dubbintu waan miitu hin beekan waan miitu waan balleessitu hin beeku namni ijoolleen xixiqqoon tun maraataa biraa dhakaan guurratanii jira maraataa biraa yoo dhakaa guurrate gajjee dhakaa fuudhee si gadhiisa maraataa dhakaan guuran maraataa biraa ijoollee xixiqqoo tana biraa wantoota banuu qabnee fi tadhiisanii jira akkuma hawaasummaatti nu harka hin jirtu mee walitti haa deebinu siyaasni kunis guutuun sobaame amantii qabaachuu baate islaamate ta'uu baate namoota uumaadhaan rabbiin hawaasa kanaaf uumee jira fedhu kiristaana keessaa haa ta'u fedhu islaama keessaa haa ta'u ka akka hawaasni kun fayyadamu fedhu ijoolleen tun akka kananiitu feetu amma addunyaan tun guutuun dhaloota isaarratti akkanatti dalagan wantoota kana dalaguudhaaf karaa mootummaatiin paawarri isinii kenname hin jiru warra islaamaatiif jechuu barbaade waan takka harkaan qaban hawaasa kana waan ittiin taliganis waan ittiin sirreessanis waan kana dhabuun ammoo hawaasni kun akka si daffaru ta'a waan kana hunda wal deebi'anii namni kun walitti dhufee wal cimsee hawaasa kana waan gaarii mooraa keessa osoo hin baane eeguudha amma erga mooraa cabsee fiigee intal gattaay intal huccuu ofirra gaddeebis intal shaashii ofirra kaa'e jechaan hin jiru erga intalti footaa darbite osoo hin darbin dura mooraa keessatti eeguu ka darbuu fedhus mana keessatti akka darbu amma warra arabaa kana yoo laalte maybe mana keessatti wiskii dhugan sattaratanii gabbaan garuu miidiyaa irratti sujjaarotii fi ijoolleen baalaa siltaanotaatiis wantoonni garagaraa ni jira maali wanni kun dhaloota kana gartee akka inni waan gaarii hubatu godhu paawara akkasiisan hin qabne kanaaf waan kanarratti akka gaarii walitti dhufanii bakka irraa dhahamne kana beekuu fi qorachuun akkaan barbaachisaa bifa masii afaanii fudhadhe sheekha tijabaadhaa waa hedduu nu feesisa jechuu barbaade. Rana biraati kan bakka hin miliqa inshallah galatooma an kana wal dhaggeeffachuun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana jalan deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakamu? Ustaad sagalee bareedduu tana jala hin deemin gaa haraami. Kitaabul jismi irratti haraami. Tana jala deemuun haraami la. Alharbi jaarami. Okay. Lola. Waalaikum salam warahmatullah. Shaba khairan saadiqa. Akkuma gaayaa jama hundi keessanuu ustaazota irraan hanga barattoota xixiqqootillee hanga xiqqoo afaatti. Barattoonni hin jiru. Ma gorsiisin kennaatan kun ustaaza barumsaan se'abar wallahi irraa sammutti fudhatu rabbina waa taasisuuti. Amin amin. Inshaallah. Jadi ati naqabde ye maaltu nagaa. Biduu kun jira. Ya nama tiyan keessa bayadha. Asumaan akka rabbiin irra bakkiillee ilma namaa kanarraallee najaana baasu. Isa waa'ee Muhammad bayaanii namni jalatti dubbattan yaa warra waan namaa malee waan ofiin beekne jedhee namaan jedhee illee jira dhiifa malee naaf godha amma. Ustaaza mee du'aayi afaanuma lama qofa sa'aatiin kunillee sa'aatii ajaa'ibaati. Asumaan du'aayi afaanuma lama qofaan naa godhaan baay'ee wanti kanallee fayyadamu akka rabbiin kee waa hundarraa hunda tiksu. Obboleetti kiyya na jalaa dhukkuba. Sammuun kiyyittiin qabeenaan tiktookii gabbu Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbiin obboleettii tante fayyisee gammachuu si haa dhageessu. Obboleettee qofaa miti dhukkubsataa biraa kan nuti hin beekne kan gartee yaada adda addaa keessa rakkina adda addaa keessa mana yaalaa jiru jira. Rabbiin fayyaa guutuu isaaniif akka nu ka ilmoon irraa dhukkubdu ka haati irraa dhukkubdu ka obboleessi kan hiriyyaan irraa dhukkubdu ka akkoon kan akaakoon kan jaartiin ka jaarsi irraa dhukkubu jira. Hunda isaanii bineensa alaallee ka dhukkubsatu hedduu jira hunda rabbi aafiyyuu gaafa harmeen gartee cimimmuura jirtu beektaa gaafa laalaa san argite yaa rabbi bineensa alaallee cimimmuu laaffisiif jette dhukkubsata obboleettii itirraan kaasee dhukkubsata hunda rabbiin gartee fayyaa kannuu fi haasirra jiruu dhukkubsachaa jiru hedduudha anarraan dabalatee namu bakkuma wayii himata rabbiin fayyaa hunda keenyaaf nu haa kennu rabbi gartee sillee fayyaa siif haa kennu fayyaa waliin tolti sooshaal miidiyaanis fuudhaaf heerumnis jiruunis dalagaanis qabsoonis akkasii bar namni dhukkubsatee gartee rakkina keessa jiru waa'ee gartee biraa biyyaa turran kaayyanne. Kanaaf rabbi hunda keessanuu ka sooshaal miidiyaa irra jirtan rabbi isiniif haa laaffisu. Daangaa rabbiin tarkaanfatina qaamni kun ibaada isinirraa barbaada. Rafa jedhana wallahi hirribni mataan isaa ibaada. Yoo hirribni achiin si dabre wala salaata wala waan takka sirra hin jirtu. Gaafuma kaa'e salaatta. Halkan akkanatti ta'aa bultee ababa. As-salaatu khayrun minan noom. Dafi ispii jaalan akkan godhu itti. Qophaa'e shaawara seene xuut maachaa ofirraa baase butaantii baase shaawara baate akkana. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Viidiyoon dachii balleessee jira boo. Yaa jarana wallahi intala takkaatu Sheekh Muftii Meenkii gaafatte obboleettii waliin dhalatte obboleettii tiyya feemasiidha. Sooshaal miidiyaa kana caffaraa turte. Yaa ustaad akkuma irra gaafatte kana maal haa godhu yennaan. Du'aayi nama jiruuf goota sooshaal miidiyaa waan isiin dhiifte maal haa godhu jedheen dhaabbata tiktook ma barbaaddee irraa gartee goote malee cubbuu guddoo sooshaal miidiyaa kana waliin baxabbaxee biraa deemte. Takkaas mucaa Soomaaleeti sooshaal miidiyaa gartee dilliit gartee gooteetuma yeroo masan gartee guyyaa itti aanu duute jiran. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasuul rabbiin akka falee nama milkeessa. Ati ganda namaa arrabsaa lubbuu namaa ajjeese jechaa akka feete caffartee gaafa mirraa to'abbachuu deemta. Rabbi rahmat Naaf isinillee rabbiin haadha qabuuni hundi keessan kan sagantaa isin raafradhe noof folchaa fayyaa isin haa kennu anaaf qaabuutaa qabiyyaas jirus kan nu biraa guyyaas guyyaa gaarii kan halkanis halkan gaarii isin haa godhu deemaa karaan algaa'u namni hin qabu bara kana lafa rafaansa tiktook irra mana firaasha gube algaa gube ajaartii qabus jaartii hojii raftu rakkisa mushurraanis abbaa manaatii hojii raftu asirraa taaptaap jetti rakkisaadha jirana jaarsaaf jaartiin harkan booda namni ilmoo wal jala ajjeesuun ol Kursi ta'e gubi jedhanii kursi wal jalaa caccabsan ilmoo takkaa fi takkaa jaartii fi diitii caccabsan harka caccabsan caccabsuun oolu. Gudar deebisiin jedhanii. Oofeeti. Doo qixaaxa jedhee namni gartee waan hin taane yoo walirra kaa'in waa sadii filadhu jedhanii miti. Iffannisu jaartii fannisu ilmoo fannisu yoo jedhanii booda namni ilmoo rarraasuun oolu tabiraatiin argadha jee. Rakkisa jedhana. Beektaa hattuu akkam jedhan. Namni gartee gaafa jedhan haadhaatu ilmoo qabaa jedhan miskiina khillee hatee lukkoo hatee azala qabee boos wanti tokko hatee dhokeessee fida
برت قاتل ما شاء الله المخي قد رب سياكن إني هتجرى بر ويا خان قرتي هريك أبي قبايا خيس ديمان يا تابات هريك خيس غيتا تشابسني هري رخاين منتي قلي ميلان كبو شريسا شرقا منتي قلي ما لبو هري تكو نوفي تجيك كان هري ما لتقوت هاتو أنا قافا أيوتي يسيب دين تيتين هذا خمسة قلي مالف جنان قافان كله بوبا لوكو سموني تدو خيسة في قافاس ندور كته هرّي خنرم نكابني تجابسني كنا نقولن جين هرّي تكو تنريو والدور كوبان نقدر أتكدياتي بودي كدا والله واني عندي قرن تك آما سالا قف والجرسيسو تفعلاي في أسرتي آما سالا قفا في مالتو في دوبارتين أرما جرسيف بشان الرنيت برچه سيتو أني تاسي ودوسي هندي أرجسي ama sala wala bishaan bakka san innaki jedhanini ummatuma sadaqaa gurufee masootuma isin jettan kana kabiyya keessa biyyalaati achi godhi shawarachi qabi qaama sala iddoo qaama sala bishaan san naqi jedhanii itti guuraa jiran hatta torban kan akkana godhu jiran jarana osoo haadhatee taate obboleettii taate jaartii taate namni akkana godhu hin jaalattu رسول عليه الصلاة والسلام توقيت تلفيت بر أوان كخينيا كون تلفيت شبابتي درسي مدينة خيسة مسجد خيسة كراسي سجرو يا رسول الله إذل قرتي زنا حلال ناقول جريم بو إجو أبو رسول خلمون دالان نما سي قرتي إلا أمر ربي تمالي واتان قولو رسول تول سيني خدر سي كراسي جيرو مسجد وقوتو مسجد تلاكي حرار رامتي بر أبو قرتي تابين قول حلال ناقول جريم بر رسولان جنان الرسول كوتو قتا جرين أمني تقرتني تخان صحابوني تا جريم بي إفبرة سي رسول صلى الله عليه وسلم غافير غافته لوجيكي لدبين هاي جرين سي قودا eenyu gartee tanaati gartee haadhateetitti namni tokko dhufee haadhatee obboleettii ta'e yoo akkana naa godhi jedhe ni hayyamta haadhateetitti namni tokko akkana godhennaan laa jedheen okay jedheen bar jedheen waan ati booda zinaa taap godhuu deemtu takka jaartii namaa takka akkoo namaa takka haadha namaa takka obboleettii namaa takka adaada namaa kanneen keessaan baatuuti maali jedheen abbooyaa gurbaa rasuulli qalbiisa akkanatti harkasaa irra kaa'e lapheesaa irra du'aa godhee fi waan inni addunyaa irraa jibbu jedhee guyyaa sanii gartee zinaa ejjuu taap ijaazaa jedhan tana jedhe boo laa ilaaha illallah waan daqiiqaa shanii waan fokkottuu daqiiqaa shan nama ofirra eegaa HIV irraa na qabamo irratti na qaban kaab balballi banamte abbaa manaa na dhufe obboleettiin na dhufte osoo jedhu qaamni isaa kunuu gartee azaaba arkee akkasitti irraa gartee waan raawwatee biraa deemu tana haadha manaa godhadhu halaal dubartuma tana irraa si dhorkeeti dubartuma tana halaal godhadhu jedhe warra akkasii halaal godhatu rabbi subhaanahu wa ta'ala isinaa godhu iddoon taane warra dhaabbatu rabbi isin hin godhin jala keenya galgala kanarraa warra jijjiiramu rabbi isinaa godhu atilleen dadhabdee booniyyi akkasii gorsi kanuma gartee khayriidhaa siif haa ta'u gartee arra gartee abbaa mana kee duraanii gorsuulleen dadhabeen na arrabsaafiin dhiise keeysaan gorse gubbaarraan gorse isin warra sooshaal miidiyaa daangaa tarkaanfachiise inni irran kaayyanne mana jaarradhu malee miliyoon akkanaa naa kannan malee wallaahi nama mana osoo hin jaarin addunyaa tanarraa deemee jira jara keenya nama mana jaaree qallaa qabu kan deemee jira yaa obboleessa keenya jedhaan itti gorsaa jara keenya mana osoo hin jaarre biraa deemta jaartii gartee osoo gartee ittiin qananiine biraa deemta qabeenya osoo ittiin qananiine sooshaal miidiyaa tan osoo ittiin qananiine kan biraa deemu hedduutu jira gartee mana jaarradhu malee jedha gaafasiin akhiraa yaadadha amma yaadadhu jedha bee akkaawunti waan adar biite akkasin na gorsi kuni beekaati malee fayyaan qabu jedhina fayyaa qaba ismaartidha isintu fayyaan qabne addunyaarra anaa fi ka'abitu fayyaan qabne malee inni fayyaa qaba namni fayyaan qabne akkaawunti akkami banata akkamitti waan manaa yaada namni gabboo akkamitti gartee yaani tiktookii banata akkamitti imeela yaadata raqqama sirree kamii yaadata isintu maraatoodha warra sooshaal miidiyaa malee inni fayya qaba dhibbarraa dhibbatti isin harkate ummata maraata sabakkuma hunda cehu takbiir asiis yaazu caffari bullo asiis nama arrabsitu warra kana malee fayya qaba qalbitti isaa deebisu inshaallahu ta'ala kanumaan isin jedha guyyaa gaarii halkan gaarii yoon daangaa tarkaanfadhee dhiifama rabbii nuuf folcha أستاذة naam السلام عليكم أم صالح تفضل بقرا قاعد نفتح وارنتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت جيرة والله سنوما. مرحبا أم صالح بقرا قاعد نفتح قصة كبر أستاذ أبو معاذ أكاونتي سنرا فولو رقمنا أكاونتي يكون هارينا تي سنين قاوة شور بلادي kauntin sana bara naafi Muhammad bayan nagee turre sani qote خير وخيرات هي خير وخيرات isin itti bashannan
follow na deebisa hayyee ana rabbu Maamee shaadee abaaboo ol darbime. Maamee jira. ustaada ana rabbu shaada na beetee garuu ramadaanitti na garuu jirta Kawo. Oy. ayyee Gana bara bo. Gana no. Ajere warri no. جوفي أستاذ دبي سخا جوفي شلجتين تايني مين أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ أبو معاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh joofee gina afaanis qabu dhiifama naa godhiiti أبشر. yeroo takka joofee ummu saalah si dura dhuftena fakkaata beeta ummaateenya isiin nu duraa dubbattu nama guddaa nama dura dubbata Miti isin dubbattanii namni dubbii beeku dubbii nama duraa fita jaaniiti Abu Mu'aaz dubbii nu duraa fite. Tanuma isaa kanarra wanni hafe hin jirtu warratti dalagatu rabbiin numa hundaa'u haa godhu. Dubbiin hin hafne amma booda ganaa wanni gara booniyyeettis wanni hafe hin jirtu. Dubbii ergaa jabduu if keessaa qabdu dabarsee rabbiin umrii isaa haa dheereessu. Rabbiin jazaa isaa duniyaa fi akhirattis rabbi haa kafaluuf Abu Mu'aaz jechuun har'aan tana wallahi nama miidiyaa kana islaameesse. Rabbiin barakaa isaa haa godhu ilma xiqqaa rabbiin kannaa kannee fi kannaadha tunuu kannaa rabbiiti milkiidha namni hundin argatu rabbi sirratti haa dhiisu kannaa sii kanne tana ilma kiyya micayyoo tuni rabbiin inshaallah haa gargaaruuti hedduutti roorrifamee roorroo gudjabduututti jira booniyyeedha isiinis ifirra gargaarte ergaa ati dabarsite kana achi hafe jee yaadu ammaan booda ganaadha wanni niin ida'uun jirtu wanni niin ida'u yoo jiraatte micayyoo takka dhukkubu takka atillee ni beekta micayyoon sangaruma shaadaa keessatti islaamummaa shaadaa qabatte isin irratti illee viidiyoo hedduu waraabe gaa nama dhageettii qabuumi guma cinqii na dhuftuun waraaba ijoolleen akkatti waraabanna wanni godhaa jeeniiti micayyoo asaantii takka. Moo adara guyyaa meeqa gaafas anuma halkani guyyaa wajjin rakkatee achi je'ee guyyaa meeqa mubaarak biratti sadaqaaf godhee namaatuun galchu waan niyyate kana namni geema malee hin galchu ummanni keenya qabeenya fixate feemasootaan raafite feemasarraa maallaqa gurramma. Dhuga wallahi dhuga. Leenca tokkoon kannu ammasuma taa'esuma nama arrabsu haadha nama arrabsu leencatti darba. Subhaanallah. Wallahi. Gara fokkottu gara malee deemu jira sadaqaanis qabsoon oromootunis gufu biyyinis nu bilisoomte kajees nama jira ka biyyinis gabroomte jedhus nama jira so yaani ummanni beektaa ummata kana laaleetii warra gartee feemasoota guyyatti gartee waa guuru kana laalee namni dalagaa dhiisee naafi kaabbu taatu dalagaa dhiibnee masritti godaanuun noolle so godaansa keessan godaansa khayriiti social media qara sayfi qara lamaati inni yoo ati khayriitti fayyadattes khayruma yoo ati qara sharrii qabdes qarumaati qabdeeni social media akkasi saneefoo rabbi barakaa isin haa godhu maalamma maqaa fuuteetimma booda kanamma maaltu deema sagargaaramtee miti waan jaan tokko addeema amma dubbisaniif booyaa jirti inshallah yesunumaati gamanumaan kun haa dhuftu inshallah. Micayyoon tun immoo wallahi miliyoona 1.8 maallaqa keenya ka Itoophiyaa jechuun irra nama dila kana biraa dhabameeti miti hanga san gargaaraniitu waan haqanii irraa barbaadu. Jarri kun ingoon jaan mana sanitti ajeen ingo bakka bu'aa irraa qaban malee hin jaan jara kana dura taanaa sadaqaa guruu ture hin beektu jara kana rabbumaa ofee gartee waan ni godhe malee sadaqaa sheekanumaa gura sadaqaa du'aa sheekanumaa guruu beeka so arra deemtee amriinii fi waan hundi gama isaanii kana dhayitee miti. So ingoon arralle inshallah namni rabbi laafiseef ni gargaara mucaa ijaadhu kuba ijaadhachuuti dubartiidha gartee namni faammaa si geessu mana fincaanii si geessu hin toltu biyya namaati islaamummaa fudhattee biyya namaa keessa yesuus tokko nasi godhe jedhanii maatiin deebi gara gooftaa jedhanii beektu. Kana jechuun jira. In gargaara. Ol naqamee ol harkisaa namni ameerummaa qabdan ol harkisaa jala kana jiraachuun dhabu. Asanti ergaddu. Maraba Musa la galato me aye thank you so much. Abu Musa ban gaafin yeroo baay'ee sin gaafadha jeera kaddu. Dhaluma dila shaada qabsiisan eessa keessan. Eessa keessanii?
Baankii jirti baankii. Joo feetti fufeeyye. Hin jirti maali akkasii rabbi hunda keenyaan waraabisa immoo. أستاذ أبو جمال جلته من الفادو والله سنكينة أمتا خانت دامته هذا قوني لجها هذا جنيس جا حادماني هينه برا رفنسنا خانس هاداني هينه في مرمر رفنسنا قافني بويا خطابة يفي خانسي قلته يفي ما تيسه يفي دبل فتوس نما دفع أكو ما تيت قرآن خيستي خطابة في خانا قافني أبان أرى نماتو خطابة نماتو بيسا برمو أبان في أباتو في دب بيسا جان ربي سنر رايل لين وها برارو هيغرو ورا حواسا خانا جيكا جرو يا أستاذ ميمي بكمتانا لا سيغلته سلاو سا افبين جوار ما مقول خانا ما بايس آيين رب هي أبنير راغلي سنيمي وين نميش رب هي Sanka wanni bar san eenyu diinaan cabsita sanii Oromoon cabsuu hin dandeessu barati Oromoon cabsu Ka'ab cabsuu hin dandeessu yoo rabbumaa sirraa qe'e malee diina kee ofirraa cabsite walii galte Oromoon Oromoo akkamitti cabsiti walii galle bofa si nyaatu amana si keessa godhu dhiiga keetii bal seelii keetii hin dandeessu. شيخ يفياتي أبو معاذ نمني افبي سنقوب رب هي جنا عيان كابونا أماني شيخ No, wala madubbin, wala managgeeffadhu bara kana jaarraa 20 takkaati. Qabsoon akka abbootiin teenya qabsoo gooneettu sanis manaama. Akka bara sahabaa sanittiin gartee daawaas godhee qabsoo godhaan manaama. Jaarraa 20 takkaa amma takka jarri gortee suuraa maxxante kuni daayispooraan biyyaara faranjiitii fi biyyaara baadhaa takka beekamtii argatan takka qilinxuma galti. Murtiidhaan hin jirtu gara biraa. hawaasni duruu funyaan irraa qabachuu jiraati hidhamuu qofa laalin oolee Juarra dulaa jiranii ummanni duraan deeggaru warra suuraatti qanneetu wala faan deebitee warra loluu jirti. Ajaa'iba! Akkasii barra kaaba akkasumaami. Juar warra biyya qofa Juar addunyaa qofa qaba numa qofa qaba ummata keenya kana daayispoora kana warra qabsaa'u jeetti dhiise ummata wal fixatti qofan qabu. Jawar waan mana murtii daddacha mana murtii olaanaa waraqaa gagguure jira kana dadhaba. Mana hidhaa seenee beejaan poolisaantu qabe malee communitiin qabden jirtu waraqaa itti kannamtee manni murtii dhiyaaten jiru. Takka community qaba, takka ofiif qabsiisa. Biyyattis nagaan harkatan jedhe kunuli. Mallattoon taargaan Itoophiyaatti dhaame gartee maal jettani matoo aayaa warra gartee shororkeessaa dhibbaa Hawaasa keessatti kabajaan qaban gana. Amaan warrabsanii maal goona ree wayna marrabsine nuti. Maal goona nuti. Gana isaanii ilmoon isaatu shakkii qabdi sheekha. Atuu namarraa bara kana dhaggeeffadha bara kana akka jaan waan haati manaa si gabbaaf takkaa'ee hin beeytu hin faarsin jaartii teetillee siyaa ammoo mata atillee ni shakka naafi kaabbuttaatu yoom suuraa nu maxxantee feeguu jirra. Akkana. Hin beeku namni bara hin qulqullaa'u namni wayirraa. Suuraa teessan ganama kaa'ate jira kaaf laala. Namaat dogoggoraan itti kan nafaadha. Gabboo yaati Juwaar sokkoran finne re'een finne lukkuun finne jedhan warri waa kannitan. Kaan maal jettan kan waan kannin Juwaar hin beeyne. Teessaniituma booyuu rabbi kadhachuu malee. Rabbi raaman sinaa godhu. Irra baay'een namaa beeyta Jaawar wayyaanee guddoo san diiga ijoollee biyya Arabaa tiifattee tanaa wajjii waliin madaalchisanii nun dandeessu. Malam gotu. Jawar akan nunggotu. Jani Jawar isaan mooy waatu kana furii fateeti gartee harkarraa ol qabe irfii xiqqoo itti fufi jaffee kiyya sorry. Galatoomi ulfaadha gudar baasoo bagana kee dhuftan hundi keessanuu nageellee isiniin gaafanne Ustaad Abu Mu'aaz Garraaniin miira keessa galee سايبه دري نيروبي سوجي توري والفادو والله ابو معاذ واحد نقرسته واحد دبته والله وان حواسه انا قلبي برجاجيسا نمني قياتك قدي به حواسه مسكينه لمي غندا ابلو توك لما دم فاتبون ركون قف سياسه دادا دي غرو ركون قف نمو جوار دم فتل ليتبون ركون قف
gabbeef inni nama siyaasaati. Nallee bikka buutaniitillee nama takkattillee dubbatina jee yeroo hedduu ofirraa dubbatee jechuudha. Ammoo uummata takka Harargee guutuu qabaa dhabamsiisaa, Arsii guutuu qabaa dhabamsiisaa, Walloo guutuu qabaa dhabamsiisaa jedhee namni hawaasa tokkorratti yakka akkanaa dalage oolee bulee guyyaa tokko lubbuu isaatiillee yakki wanni bilaal jara keenya waan facaafate abbaan numa murata. Bishin gaafa facaafataa bishin kuma murata. Qamadii facaafataa qamaduma murataa jechuudha. Waan abbaan hin facaafatin namni seeqan hin jiru. Kursiin kabajaa abbaan jalan kaayin Abu Maasuudee kursii kabajaa san si jalan kaayu. Abbaan bikka if kaayu ifumaa faayaa jechuudha. Kabaja jaalalaatiif hin kennin namni siif hin kennu, kabajaatiif hin kennin namni seeqan hin jiru jechuudha. Namni arrabasaa, jechasaa, lubbuusaa tiisuu hin dandeenye, hogganuu hin dandeenye. Hawaasa kanaaf sagalee tahaaf jechuudha. Sheemiidha dhugaa dubbachuudhaaf hawaasa kanaaf. Namni dura lubbuusaa too'ata, lubbuusaa hoggana, arrabasaa hoggana. Dura nama namni irraa nagee baheetutu biyyaafillee nagee kannaa jechuudha. Nama ifuu hogganuu hin dandeenye, arrabasaa hogganuu hin dandeenye. Haadha nama bu'a, ganda nama bu'a, maatii nama bu'a. Wallaahi baay'ee nama rakkisa. Itti fufaa hojii takkarrallee jira dhiifamallee naa godhaadhaati. Jidduu hajaan na qabeeti galatooma irraa na kan nu keessanii. Barjala keenya galatoomaati. Asante sagantaa qare. Wayyee malee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Wallahi umma galatooma ustaaz Abu Muazi najala ayyuu afaniin beekanii erga gaafanii yaada jalqabaa guddoo jedhamu jalqabe dhugaa dubbachuuf ijuma kiyyatu najaamee saniif isteeppii najala barbaade wantas deemee yooma san yaadamu hin taane viidiyoo godhadhee keessatti agarsiisa. Walumaa galatti amma ijji kun naa hin argu. Bakka dhaamee jira jechuudha. Yoo rabbiin naa godhe saarjarii ta'ee argadhe malee naan argu waan takka. Fayyaa qabu kun illee kan akkana jira. Birri dhiqqisuu kanaaf jettanii yoo ani jaamu gara kaansaraa jijjiiramee yoo ani lubbuuti jedhamee Oromoo galatooma nama meeqatu ana haasuu kan ani jechuun namu keessaa nu fe'ate namni ganda keetii osoo akkasii ta'e nama gandaan qabu dubartiin gandaan qabu. Rabbiin bakka bornaa dhaabu hin beeku. Kun immoo karaa biyyaan galtu jedhe eessa gala haati xiyyaa mana keessa hin jirtu. Haati xiyya dhibamtee kadhadhee nama bira ka'a. Eessa gala noo galee nu bishaan noo baasa haamilee nu cabte. Kana caalaa baasniin jechuu hin barbaadu. Yeroo hundaa gaafa biraatti deemna. Ustaazuma Abu Muaaz ragaadha yeroo hundaa yeroo biraatti deemna sun kiniina bitadha. Bara Oromoo dhuftiidha. Tanaa jedhee fookii ijaaradhu. Biri dhiqqisuu tanaaf jedhee fookii ijaaradha. Tanaa jettanii iyyoo battanii. Ummata hattu waanuma hattu biraa yoo sadaqaa gurraa ifii foon nama dhageessu jarri asirraa ifii foon waan jedhu. Amma achaan hamilee godhadhe bultii godhadhe amma achaan hamilee godhadhe. Laala hamilee waan hin muratan waan jedhu mee namni gurra arra rabbiin subhaanahu wa ta'ala jettanii kan jedhan ummatuma Oromoo kana rabbiin I don't know isa nama arrabsee qullaa qaama saalaa baasee hudduu sii baastee qaama saalaa baastuu waa guurtan isin rabbi barakaa isin balina koo. Wallahi karman kormaa isin godhu. Yaa jarana ija tana ni teenye walitti haasa'u jira arroo isaan osoo ijan qabaanneen dhufu alam naj'al lahu aynayni wa lisaanan wa shafatain sila ija tana qananii isiniif hin kenne rabbiin guyyaa tokko biilii isii kiraa isii isin hin kafalchiifne guyyaa rabbiin namarraa fudhatu jira. Wallahi osoo kannitaniif illee hin fayyistan wallahi rabbiin bakkan taane isin kaaye qabeenya keessan akhiratti itti gubattan bakkan taane taraa rabbi isin hin jedhe wallahi dasiib yaa giiftaroota rabbiin subhaanahu wa ta'ala barakaa qabeenya keessan isin dhorkee bar
sadaqaa irratti miti isin bakka hin taane dubartii hudduu dubartii irra kannitan qaama saalaa irra kannitan ganda irra kannitan kutaa irratti kannitan nama saaxiluu irra kannitan qaama saalaa olii gadhaadheessu irra garee jaartanii kannitan lubbuu namaa tan baraartanii beeytan dantaadhaaf warrummaan feemasoota jedhamu kunuu gartee bu'aa keessa barbaaduuf deema malee rabbii jechaan gootu hundi siinaan beeka abbaan feete waan achiin galu waan wali qabamu sumuunii achi harkachuuf qabeenya nama meeqaarra wal fixaa jiran waan mana isaa bu'e kan nuu didee mana kiyyatti haa ta'u sadaqaan asitti haa ta'utti aboo rabbiin isinirraa kaffala dhugaa rabbiin wallahi isa ija qabullee hedduu jiraate ijjitun tanaa miti bar ijjitan agartu jedhan walaakin ta'amal qulubul latii fi sudur qalbii dhamane bal'aa meeqaatu addunyaa ulamaa'iin ibnu eenyu ulamaa'iin gurguddoon addunyaa irraa deemtee ijaan qabdu aboo rabbi jasirraan fudhatin kan harmeete namni jedhan namni gartee nama ijaan qabne argitanii hin beeytan Itoophiyaa keessatti akkam jiraate mee guyyuma tokko ija tana cufadhu guyyaa tokko dalagime hin dandeessu kanaaf anarraa jalqabee kaabirraa jalqabee ramadaan irraa ummusaalaa irraa eenyu gudar irraa jalqabee eenyu mul'atu eenyu kanas jirtu hundi keessan ka rabbi isin kanne rabbi jechaa kan naamu caatan ija sibar wallahi namni isii dura sadaqaa kadhachuu eegalee rakkina ija tana gartee birrii guddoo irra kaayan hin jirtu arraa miti meeqa isa booda gargaartan abalu gargaarra maarree baafna jaarsa gallakkise jettan jaarsi arraa abbaan keenya irraa adda gallakkise namantaan mana namaa jaarra jettan ija namaa jaara masjida jaarra wallahi sobdu ummata kanamo wallahi 900 kana keessaa namni 900 nama gargaaruu hin danda'u oromoontu miliyoona 70 takka bu'aan isii rabbiin hin argisiifne rabbiin nasiibatti reessisin harkaa kaa'e malee yoom qabsooyte yoom qabsooyte muraas warra qabsaa arrabsitanii warri qabsaa biyyaa bahee hanqa tuuta muraas addaa facee dhise malee rabbiin ofeeta biyya harka kaa'e akkaawuntiin ni jira akkaawuntiin isi jala jira wallahi hin saalfadhe ummatuma gandummaadhaan waa gargaartan malee dubartii takka jaalala bareedumina salaaltanii gargaartan malee ija namaatiin nama gargaartan rabbii jechaan gargaartan rabbii jechaan qabsooytan rabbii jechaa waliin tumsitan isin biyya ambaa keessa jirtan biyya faranjii jiru dhiisi warrummaan biyya arabaa keessa jiru dubartii akka teetiiti bar akkuma keetiin hin dalagadheettee biyyaa baatee bar akkuma keetii karoora qabdi bar akkuma keetii fuudhaaf heerumaas karoora qabdi maatii sii dhiiftee qabeenya sii dhiiftee waamee kadhabdee irraa fudhatanii islaamummaa fudhatte amata 5 maaliiga islaamummaa fudhatte wallahi laziim hin areeba dhiiroo taate gandafeete kutaafeete deemtaa bar garamachi deebita Yesuus tokko nasi godhe Yesuusin gante hanqa namni gartee kufrii irratti yoon kafaree osa ijjitu na fayyitu jiru maal taatan jirana eeza jirarra feemasoonni dubartii oli qabee kajaartii osoo mana keessaa qabu huddumaa fi qaama saala dubartii ilaalaa olo kana qabsaawwan keessan ummata gartee arrabni isaa dubbiin isaan tolle laalchi isaan tolle deemtii isaan tolle komentiin isaan tolle keessaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu fidee bar arra ooftanii waan boonii jeefaaso jettanii bar warra addaa deeme maarreetu Muhammad Bayaan jedha kaan isiif tumsina jedha jarri addaa deeme ajandaa addaati isin warra qilleensumarra jiraattan qilleensuma jiruun teessan aakhiraanis addunyaanis akkanuma waa takkan qabdu biyya aakhiraa isin qabdu qabrii isin qabdu jechuudha jarana namni rabbiin laaffiseef namni shanas keessaa osoo argame wallahi numa yaalamti garte osuma isii kadhannu osuma ijjitu ni baraaramti jennu hanqana daangaa nama geessan wallahi laziim osoo waa qabaanne isin rakkinu bar waligalle gamtaan waa tolti arralle is not too late hin dhiboyne ammallee lubbuun jirra rabbiin ijatee kana sin godhini biyya ambaati rabbi ijatee sin miidhini kan doolaara qabdu kan shilingii qabdu kan yuroo qabdu kan qarshii birrii shilingii qabdu rabbi jechaa kan nadhu osoo ganda tokko keessaa nama qabaatte feemasii tokko qabaatte kanan taatu bo arra feemasiin ka gandaati ka kutaati ka akkanaatti jechuu jiran wallahi laziim maaloo jirana wallahi maal taatan oli gure fi yeroo fudhatti malee numa gargaarra bar خيري دغا جرنا فكات استاذ زكيس انا في اتو نما لما جاجرا جلقبو ديمن فكات خيري خنرتي مو نوف كل استاذ خيا شهاده قبسي ساتي قطتا غرسينا مالف شهاده ترون وان انتانف دستان شهاده قوچ وربادا No, shahada di saati bitiyo dura baka kutoy jira marhaba budar namni kana fatu shahada jira di shahada be wanna yechufi kutoy jira eta hagala tomu kharumayiti debiya wa huma ani wallahi gafa ya tamara menes biya kaysa tan kana madibban kana fursifna jedo khada cinqi
cinqi tumani qawween isin raa fudhan isin hin qabsooytan waan kannattan waa hin ijaartan waa diiguma bakka ta'esan halkanii guyyaa social media qeyruma akka ummata oromoo kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala maanutti hime jiran warra gartee asirra tokkummaa leellifne addunyaan bar Tigraay warri Tigree biyya faranjii jiran biyya tana ta'aniiti gartee taaksii biyya isaaniiti baasan dhaabbata warri gartee ummata gartee Ameerikaa nama wallolu jirtuun kunis biyya isaanii gargaaran jabaatanii communitiin amata meeqa warri gartee Falastiin rukutaa jiru sanis qabeenyaan biyya tanatti gartee kan beekame mootummaan gartee liqirraa liqeeffatu isaan community addunyaarra walitti ijaaramanii isinarra namni 900 kun gartee birri Itoophiyaa gartee kuma takka yoo kan meeqa taati kuma takka moo aboo qabu rabbiin gartee malaa'ika lama boja rasuul sallallahu guyyaa hunda every single day they would descend malaa'ika lama maal jetti yaa rabbi sakannate kanni isa dhorkate barbadeessu jala jetti isa dhorwate haa barbadeessu jala eka malaa'ika kan du'aan sin deebito isin kadhate sin mootummaan abiyyiin ummatatti haajama addunyatti haajama Donald Trump addunyatti qabeenya namaatti haajama namni ofirra tirkate hin jiru wallahi lazim maalu balite san gargaaruun feesan ijasi obboleeyyan kiyya yoo rabbi deebisee fi gammaddee nagaa isin galateeffattee Ustaada akkaawuntii nama hedduu gaafachaa jira. Akkaawuntii haa maxxansanii asaantii booniyeetti. Nama ammanu ergu. Amma sah. Amma namaa ergu barbaanna. Maqaanuu balleessina. Waggaa meeqa asirma deddeemnee kadhanna. Gaafa nama 78 walii qabamtanii dubartii fi dhiira biyya arabaa teessee dalagaa baatee dhiistee rahaa godhu jiran. Rahaa konkolaataa rahaa mana rahaa jireenya rahaa sumunii ta'etu nama hartu. Wallahi wa billahi rabbiin waan isin kannitan geemarratti fi waan gootan rabbiin irraa isin gaafata. Abbaan falfee challenge ana godhu. Maaf kannitee yoo siin jedhe maal jettee rabbii kee deebiste. Sadaqas lakkaamtu. Namni baay'een akkaawuntii jechaa jira. Akkaawuntii himi asaanti akkaawuntii himi. Injira kasi jira. Ammallee gargaaramti naan jedhani maqaan nama daawsoo guyyaatti naa qabdanii odoo gara kaansaraa warra kanaatu guyyaa inshallah. Guyyaa nuu qabime ustaad mana keetti dhufna maqaan nama gargaaramte jedhan maqaan akka uummata akkasitti na jala deebanii gargaaramte jedhanis galee. Dhugaa keeti asaanti. Waan manni yaalaa na gaafate yoo wallaahi manni yaalaa bare. Asaanti yeroo takka diskaawuntii naa godhe malee oduu sarchi gootanii fudhate keessatti waan salphaa. Ayyee ramme irraa fuudhi akkaawuntii irraa fuudhi tolchi narra maxxansi guyyaa taatetti boqonnaa fudhadha. So khama kana daud man dalagati weekdays biya ustaaditti me accounti nuu qabi please guyyaa laamu moolii naa gala wallahi gara kaansaraa jijjiiramuuf deemaani gaafsa illee waan jara kanya assalamu alaikum Dikai welcome bagana gaan dhuftime fudda bagana gaan noida wakam jitan naga ustaaduna naga alhamdulillah matrees ka kana gaagide do tugamas insha Allah nuti qaysa jamaati qeedi qaysa nulala akas nimbe sanati manat ati bakafeetu أخيرا نقول برتاو إن شاء الله أبشروا أوكي كونس دبي جري ما دبي إيش كو كي إن شاء الله ورينا دب بستر أسكاجر أنا سينجرا خنا لكوزاقية خا كعبي إنجرا هو شيخ دب سامي أستاذ أبو مصعب أنا في زيادة في زيك أقول أخبي فرنجي خبراتك كوني إنجرا إنجرا أتسالان ويصير مسالان سمتين جراني أوكي أتشين وري أتشين سيء يا مسين سيادو بسني أكاونت وري بياتنا جرتان كعب أنا زكى فرنجي جرتان بلدين إيش جرت أستاذ إيه إيش جرت بلدين إيش جرت ترى كوي بار إيش جرت بيمارا بحنا جرت كويت جرت كويت mana te dalangaa amata meeqa amma sadii maal dhiiftee mana dalaguutti hin jirtu wallahi rakkisa lubbuu ofii jiraachisuun maatii akkamitti jiraachisa namni yaa jiran bakka amma sagootana CV kaa buttaatis ni jirtanii meeqa boo kaa buttaatis ni jiraasira kan biraa miti ustaazi sababa ijji kiyya nama nuuf ijoollee nu biraa na baastee namni fedhuu si haa gargaaru ustaaduma bira haa ta'u ustaaduma bira nu haa ta'u ustaaduma bira nu haa ta'u wal dhageenya amma keessin jette kana dhaafuu dhaabbattanitti jara keenya amaluma warra sooshaal miidiyaa dubbattanii beeyti isa gaaftii looti akkana itti ammaas akkana itti yaaduu namni kun dubbata beektaa waan goone takka galmaangii oolaaf eega goonee gaafa eegumti eega maqaatti fuunuti illeen waan argamu takka waan silaa isin irraa fayyadamtu takka akkasiidhaa goonu amma kaa buttaatis raamuu shaanis atis gudaris ni jirtanii kun warri biyyaalaas ustaaduma bira haa ta'u ana gudarii
Waun ustaad Sira ke bedo kadro zakati chutun jiru barna wala da genyo anan kan je jiru asina sira jetani fe masoda garte na mai tinjira jama sadduq abdani guyata ko aran da wado sira dambane guyata qabati mana sitti qaba mana bod magate gale wansan video le dalaga galaki sada chira turufni arkamna ega da chana banne sada ga wa michige wane to ma akasi akagate isni maluti chana dabban akagarte baysin le maduti isma fudayto ma yada غيرون بريدة إنه ما في مثلا عندك كبسيسة إتما رجاء إذا نتناقضا إنه تو أصلي دك أصلي أستاذ أنا قصة أصلي أنونين دك كبسيس أصلي أنا قصة كدبدو وياك أبي فيتي مش أيوة أنا جمدي يا أم يرنا عرق من باسليسا أستاذ عجبتي والله خنو إلى عراء إيجو مجرت ديبي تكلم قوني خنو جياتك ودبرو جرة والله أم صالح سونتين أما فيوتشر بيت أما تام بوداتي طيب أستاذ أبو معاذ لا خليفانيس خيسا وجا سونا جي مسالة هنجا چودا مرتسينيتي غويا كنا غونا جي أما دبين ديرة چجرتي هو نما هاسوما أكا هو هاسومني غويان هامرتاو أما مانتنا غويان هامرتاو مني هامرتاو إيجا سيمو خليفة ومسالهيس أستاذ آتيس بالبلتاني كبدا تاين ثلاثة في قافتيو بلما سينتنسن في مسوتا نمش سدي أفرليو جما مناخيتي في ده هدو بارا لبا إسي تناقالكم متى كتبر دبي في تقول مدن تاما بيتا يو لبرا قد أنيف جتشودا وصو جما ننچين تنافو قيان هامر تاو أكاونتي سينس ريدي هاقو دتو أكاونتي سنرت نمنا كغرغارو قبي سودا غرا زيلي في كاشابي غرا خيسانين تايا چودا إن شاء الله. أكاد يا مالا دبي في التاني أصلي كافرتي جرامي شيخ جمالتي جراكي تقولي قلت إنما تقول قبله ومتى كان اسمي أمنا بليات نوكابا أصلي أنا تتي ماركون إنجرو أصلي كابوتا متى سأقولي أصلي فيديو دبا على ده أقول أبغى أقول ويا جماعة ويا سا أستاذ سبتيوتي زكاي على بريدة جمة راديس على بريدة على الدنيا أكاونتي أستاذ أبو ummata diaspora da sabti galgala fi jimata galgala malena garto alada okay sabti I think ummatiya to sabti airport ummatiya fudan bay jimata nubra galgala sabti ala da goda khawi jimata galgala gono jimata ta olle min sota galgala gris rabiya subida halkan kaza sabti ala da jannes bareda ichun saaka taw dheertu santaw dande yero annin de majida gantaw le ugutu mala saala ma fe kana banun dandiya ustani saame kataw qabaga mana saati mi saame kataw tani bilbila na bilbila ma guya sani so kabu dolle oli gadde mani assalamu alaikum ni kumme kasi ustaz malle ni biji yom barbatu mek wallahi ni kabdi la kwani 1.8 arab go arab nijirta assalamu alaikum arshime مليون تقوى في قمة بس الديت مالك إثيوبيا على دينانا كم سدي مالك كويتي مالك مالك خنا راميكا كبديا كم برباد دولاركم سجل كبدي دولاركم سجل شو مالك خنيا يوروب مالك أمريكا دولاركم سجل واتكن عبد والله وانا من بوبوسيف دواسني بتاتي وان ان اير غنامني ما قاف مالي واتك وغاميك الرامي وان تبوساني بر وان بر اما تمرتي غدو بربان وان كان ما ابود تمرتي غدو بربان من كلمه كيسيه غيا سني قبدي غيا سبتيرا استاذ بجرتني سن فرايدي يوتي السلام عليكم ورحمه الله غيا سني ما شاء الله اوكي من اين يتكون من خيتي غودني من كيساني ورا يسر رجل هذا إن شاء الله إنه نصري في أصلي سلا عند تهيدا بلتاني جرى لمان إنت ولا ندير كم دبلا ورث كيس جرى إنت برتاني يعني ورلا بشان ما تخان دعوات تقول جيتين أوكي راقاسي وما تخان أما سا إنجي بينه بو والله كسر إن شاء الله أبو إنساني أشتون ما تاتي وانتي والله نمني سان هوا سوا قبني لور كان إندكين أجاني أو في متى ساني جرى في ماله منو تيم برين أجران أصلي أنا شيء مارا كون إنجروت أصلي يا دينا والله أما أكنا قونا أكونو أجتنا الفقر نجمع على نسبة كم يبودا ما لقى خنا تلمامني نما ميكرتي
yoo laaffisnee nama meeqa arkanne akkana kaalkuleet godha. Birri Itoophiyaatitti namni gartee namni dhibbi takka yoo birri Itoophiyaan kana kanne akkana taati. Ameerikaa namni dhibbi tokko akkana kanne akkana taati. Akkana godha. Birri Itoophiyaa takka birri Itoophiyaa meeqaan tam yoo arkanne nama meeqarraa yoo namni meeqa 50 nuu kanne maallaqa isii kana arkanne alaala. Kaalkuleet goonaa yoo ustaat araba hojii. Nama meeqaatu birri 50 gartee takka hanqas giyaa. Nama dhibba meeqaatu hanqas waan san guutaa. Gara doolaaraatti yoo deebisne nama meeqaatu. Nama 36tutu birrii 50 yoo kanne miliyoona takkaa fi 800. There is nothing. Yoo gatir riftee olaale masme. Look. Ajib. Waan kana fudhatee michiyyoo tana jala jira. Michiyyoo tanaa fi dooktara jittu. Namni bira jiru ni jira. Indira. Amma wanni jiru nama 36 san keessatti warri asirra jiru eegalee warri biyya alaa kun amma fakkeenyaaf qarshii 50 jechuun doolaara Ameerikaadhaa 250 na fakkaata. 220 moo 250 majii. Sigalee. So diaspora nama haga takka yoo sanirraa arkanne warra biyya keessaa akka qabu yoo hanga takka arkanne sigalee akka ajaa'ibaatti irratti dalaganaa jechuudha. Kanaafuu nama 36 nu qabadhaa isin. Abbuma fudhatoo nama 36 barbaanna nama 36 kana yoo fina isin nama 40 qabadhaa nama 40. No, soddomii jaa jennee namni akkasii miti irrumaa gaxarrees ta'a. Ogguusitti nama dhiiru. Ati nama 36 kan nu kannu no 36 nama lamaan walitti ta'anii gartee 25 walitti ta'ee namni godhuus hin dandeenya. Guruppiidhaanis ta'e guruppiidhaan ta'e 50 namni kan jira nama 10 fadhu ta'e. Bakka akkasii kunoo. Bara dalagaa akkasii nu laaffatte amma naafeeti waan wali jennee anaafeeti kuma gartee 50 walitti jenna. Okay khaanis dhufee 50 fadhu nama 3 4 faamilii isaatiin walitti jee 50 nama 36 kannaan allaqe. Allaqa bakka. Namni guyyaa sagantaa sanarratti hirmaachuu hin dandeenye ustaada. Namni pirogiraama sanarratti hirmaachuu hin dandeenye. Namni ammaan tana dhagaa jirtan asaantii dubbistanii akkaawuntii sii keessatti naquufii ni endeessa. Rabbi sanarraa jaalatu. Baarakallahu fi. Ammaan akkaawuntii keessatti. Tana ka biyyaa qabdi moo ka isi arga jira? Biyyatoo eenyurra seena maallaqni? Ni jira ni beekti nama isin amanta turre seenuu jira ni beekna. Eenyu Asanti eenyu maqaan isaa maqaan eenyu? Ustaaz maqaan akkaawuntiin jira diireetiif beessootii mucayyoon nama gaariidha. Akkuma garuu iskiriishaat godhanna. Ustaazati akkaawuntii biyyaatii sadii garuu ustaaza osoo isinirra mee ummaa goy mee usmichiyyooti. Nama kana maraachitanii miidiyaa kana gubbaa galchitanii Oromoon tun hundi kuulii daleeti namni tokko hakimichitii qabu jiru. Hundi kuulii daleetii dila sadaqattu kana sadaqat namni abbaa waa dhiiseef tokko jiru. Ustaaza biyya keessatti akkaawuntii namni qabdan moo dhaggeeffadhu ustaaza akkanumatti akkaawuntii irratti naqin asulummaa furadha. Amma eegallee bar waan kana. Amma eegaluu baattus ustaaza laal. Waan kana dura namni ta'eetu miira namaa keessa jira. Akkaawuntii biyyatti ati godhi ati ichiyyoo miti. Dhaggeeffadhu. Namuma tokko gootaati. Michiyyoo miti, ka michiyyoon gootuu miti. Maallaqa biyya buu, kaasin sirra buu, mansuulummaa tana guutuu fudhatteeti. Akkami godhanii hojii goonu? Biyya naa hojii goonu? Nama biyya keessaan dhabnu, nama amanamu. Awoo nama bara kanaa moo? Laa ilaaha illallah. Sheekha Shariif akkaawuntii sitti kannu hin qabu hin jedha booda. Yoo akkas hin ta'in waan kana keessaan baanu. Ayo akkana godhan jiran. Akkaawuntii biyyatti seenee akkam godhan san booda akkam godhan jedhee. Darsirree jedhan ustaas tana durallee isin kadhadhee ture odoo naa gootani anu akkas barbaada akkasitti isinillee na amantani akkasitti waan hanqate waan illee itti akka naa guutta isini alaarra odoo ta'u odoo gara kiyyaan ta'uu baatanii achiin eenyu biyya deemnee jennee gaafata akkasii deemnee ana asiin jira isatti hin bana eenyuun bana nama kana. Namni waa sheeka ni goona. Nama asiin akkaawuntiin isaa biyya tana jirtu ni goona. Itti dhiisa. Amma akkana godha. Ustaad Ramadaanuu biyya jiraa mi jedhana biyya jiraa bana. Wachanii barre waan takka wannan jettanii.
guyyaa nuu qabaa nama akkaawuntii biyyaa qabus gooneetti tartiibaan akkasi goonu ciqile. Namni biyya tana jiru akkaawuntii biyyaa qabus ni jira. Namnummaan biyya tana jiru ni goona san. Ammoo wanni uummanni qarshii takkittiin kan nuuf. Ajaa'ibatti gootan bakka inshaallah. Haa ni goonaa koo akaasii jiran. Maali? Ustaad. Amma guyyaa borutti akkaawuntii akkamitti asabtiitti wanni is impossible jechuun nama taati bara. Jara keenya yoo akkaawuntii taate akkaawuntii anis ni qaba akkaawuntii maallaqa akkaawuntii biraa keessaa dabarsee Itoophiyaa ziiroo isin godhee ichirra waan buufattan. Isin akka jaa. Lamada. Amma akka goonu shari'aan zaayiraa miyoo. Akkasi isin yoo akkaawuntii qabaatte akkaawuntii nama biraan nu barbaachisu. Akkaawuntii maqaa isin dubartiidha ifiifuu mataan nu na kuusu diddeessanii. Akkaawuntii isimoo. Akkaawuntiin ta nama biraa. Akkasi. Micayyoon nama akkasiiti. Wallaahi micayyoon nama bishaanumallee keessaa dhugu miti wallaahi micayyoon jechuudha. Ati yoo isin fayyaa isii irratti amante. Isiidhaa miti nuti namoota kan harkaan isiidhaa miti waan kana fadhu jalaa haa nyaadhamu fayyaa isirra yoo isin boqotu goone mina gabaan maal qabu. Akkasi. Ani kanaan deeggara. Ani suniin ta'u lakki. Akkam goona yoo sabbiitti akkam goona sagantaa. Bakka amma waan takka yoo fudhatte wanni guututti keessaa fudhattee tu'a fayyaa isiitii fi wanni godhanii maallaqa kana fitanii harkaan gahan. Fiddannu ni fidda. Laanne an kootuma kiyyaan kanna wanni. Bakka. Zikkee bara akkaawuntii isiniifii kennaa jechaa jira. Ani nigdi baankii ni qabata mataa fayyaatti rakkoon qabu. Garuu Itoophiyaan tuni waan warra Suudaraabiyaatti dabarsuu danda'u jira. Baankiin tuni wal dhabdibeeka. Lakki baankii to'annaatiin qabata walii galaa intarnaashinaalitiin qaba. Ammoo wanni jiru namni akka baankii san zeeroo keessaa goonee baalansii keenya zeeroo keessaa goonee guyyaa san irraa eegalamee wanni keessa bu'amu. Gartee akka rasiitaa jimaatti godhutti namni namaa kan. Kana ta'uudhaaf ammallee namni yaa'aa jira. Waan kana gaashee egaa isinillee maqaatti fudhattan gartee dhugaa irraan kana si kana miidhagsa dhaabbatee gartee dubbatu garee. Booda maallaqa naaf ziqee nu lakkaa uummata fe'amatoota hattu qooftaa waliin goonaa jedhin isaan abaluun nyaate baasii garsiisi. Tanaattiris ta'e karaa isaa baana muuxannootti qabnaati. Akkuma alagaa irraa rasiisaa mutti biraa rasiisamna. Waan abaluun nyaatee kana dheeysuudhaaf laal. Waan abaluun nyaatee kana dheeysuudhaaf. Waan itti seente sirnaan godhu. Namni keenya akkanumatti hooriyee waan godhuufi. Waan hooriyanii godhanii fi gootamanoota kan. Kanaafi waan kana kaase amma nama afurudhaan gudartaa akka nama isin katabatan nama 36 kana keessa gudartaa akka maaliin na katabatan. Nama 36 barbaannu kana keessatti kuma 55 kana keessatti uummata. Waanuma danda'u qofa waa kan nu qofa keessatti na katabatan malee wanni biraa. Warra waa kan nu san keessatti hin jiran nama 36 kuma 55 sana kan barbaannu san keessatti. Mee dura dirree harkatti akkaawuntii konfarmiin godha. Akkaawuntii rammeedha moo. Ziqee akkaawuntuma isaa qullaa haa godhu akkaawunti isaa haa duwwisu sa'aatti gargaarsi hin jalqabame irraa eegalee. Obboleessa kiyya waan kana si deemaanimi eenyu haadha teenyaa fi siitutu waan kanaan deema waan kana murtee isaatii akkaawuntii biyyaata milyoon isin kennite osoo hin taane isin nama Ameerikaa zeeliis akkaawuntii biyyaa sanis murtee isaatii waan milyootana maallaqni karaa kanarra deemee sumuuniin kan nu bilaashibatu hin qabu. Baratoo fi oowwa kana keessa deeme wanni niinaan rabbiif jeessa dagadhu tikaalaan hundi itti garaa baasuun qabu. Booda asirratti lakkaawaa hanga walume. Kanaaf namoonnummaan biyya Arabaa keessaas biyya garaagaraa keessaas dalagee kuulii hadhooytu godhee fiddi Oromoontu. Maallaqni isaa milyootanaaf yoo ta'e mansulummaa qabaachuu qaba. Murtee isaatii koottaa. Ishee ammoo asii koottaa. Ammoo naman beeyne milyoon nu kannee nama waan dubbanne milyoon nu kannee no isin hin ta'u koreentu murteessitee fiduu qabu. Maallaqa akkasitti tajaajilanii wallaan. Ana ati ramme jarrumaan kun ziqee gaabii warri jiru telegiraama waan telegiraamaan jedhamu WhatsApp irratti waan waliin jennu tole.
بقى انا نمره هنا شيخ نمره يا اخي ما سلمى عرب لكم سكيسن نايرجا Aye, follow na Denisa, Ustaz Abu Muaz. اوكي يرجع Aye. يوكان Aye. انو اسانتي لكو غري رتي ديس اوكي Asante. ايوه يوكان تبنتي لكو جرا خنا فولو غردو زيكي زيادي فولو غوري لكو يرجع يعني كابتن ابو لك يا ابو معاذ اتي نمبر هنا قدامي لا أستاذ إسنوما ولا إجي نركز هاجر باجي نركز هاجر ما إسنوما نكون موجودة هو قال لي انا تقريبا 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 بنتين والكن وجارة والله لازم Ake barane yakinin je yo khazike isni mijauba ka Ramadan biya jira. انجرا رمي اوكي رمي نجرا E ka Ramadan goda jogi. رمي هيدي Ustaad Anatu baka Anatu sun wani goda gudar lecture gets account zikai bilbili kai sanuma yo sanuma te 60 da Nek di banki goda mas. account miti what do you think بالبلا خانكي gudar غري account وكيدن غري bilbili kai na وكيدن wani godi ti whatsapp idani shura gona ani bilbila ya siner ya sadakani ndufa yon jiratu badde so ya wannan rafuradda shekabirra zaset walli bilbila ya barbadani ftakkan je that is right my bro no ani wannan sirri akhore danje la la wasa khana rakata shekha sanif ani khore lebi shekabir gafada gudar magala salasa kalti mudi kabatti mata nu lulto bizi qoba tijbana nidda no khobati dumi wanni sirna kabachu kaptin je baran sumuni namni khannu tokko karto ko borum kabdu wanna sirreisan sigala berabar gudar likana sanarra haso tas gudarna wan gudari fi asli nar di sanje bar baka dumate jiraye baka aye ta اوكي اكاسي اي رمضان amma manuma fi akaunti qofanu sirreessa directly malayni micho birakka da hanganu دبي مرتي بريدو بو كابوتا digala wa follow na je bisa دي بس يو Ramadan ya endan dai so ati wa nik di banki kabdu ati. Salah are di banki lama fa zikai easy da baka dumate jirabar khaisana so nan zikai easy da zikai Aye duran wannan tursi انا سنت دلغرا والله بيست يا ربي والله Ustaz baka insha Allah musalah ya ابو معاذ zikai انا قدما بوني Ay tat. بوني كان دبي سامي وي أستاذ ديفا ما سر ديريسنه أي ركم فيها abirraju fi boniyera fuf de انا بيرفع قط ديسي ناو ديو جيم فيتس قط تبدو تاي Boni ni khannina Ustaz Abu Muaz. انا بربان ومني ماما بيا ما Salami sinjabar. 60 do famaganta. ina asalaka ta mama bayan da karaso ne ايوه Dubanin siddu fadda gurba fidadde. Sa'a ilmoo horii kan haadha didde dura qaban jedhan. Ilmoo haadha didde abbaa haadha didde dura hin qalan jedhan. Maali? Oromoo natti fitte. Sanii bishaan. alaka intala singili da ya kakati kabuta misitara duba ta yesu ta saso Rabbiin waamee qoome uumamee qoomennaan amboone qofaan beekan hanjee bar hin salphatu. kitabul jismi je barana miti kitabul jismi Akkasii galatooma wallahi akkasii uummata bashannanaas daangaa rabbiin tarkaanfatina. Waan rabbiirraa isin amma fakkeenyaaf yoo tiktookiin nama maqaa Abu Muaz moggaasee amata 5 jedhan namni dubbataafatti emmi ni dubbata emmi irraa leetanii hin dubbatu. Namni daangaa rabbii tarkaanfate wallahi rabbiin qilinxoon isaa jahannami namarraa kaffala rabbiin sirraa kaffala. Shakkiin qabdu rabbiin uf gubba sodaadhaa jedha muumina yakhaafuuna rabbahum min fawqihim jedhaa bara rabbiin uf gubba sodaadhaa wallahi sheekani sodaa rabbiin sodaadhaa jedhan wallahi suuraan qamma jawaar maxxanse kanaaf lubbu iyyuu eegaltee hundi rabbiin kan kee inna batsha rabbika lashadiid abaan rabbii jabdu inna rabbaka labil mirsad guyyaa achiisi qabe asirraa sheekootii daangaa tarkaanfatte hedduu jira maama bayaan qofaaf bochanii maama bayaan ni beeka waan fadhe laaqachuu jira ka fadhetti isini kan balleesses ani saal dhaqeetu mana kana jala nama dhu yoon itti dubbadhe arraba biraatiin daangaana arrabsaafin itti dhiise bakka maali bu'aan yeroo takka namatti himta wangeellilleen gowwaa takka itti himi lama itti himi sadaffaa irraa garagalii isuma sanuu maqaan moggaasin jira quraanilleen akkasumatti yeroo takka namatti himta
achi booda himtee rabbii jechaas Abbibaatu maxxan. وأعرض عن الجاهلين جرى ربي سبحانه وتعالى نمني قافة دانقا تركان فتو بدأ أبتن إيه نما هدو باسو قامت والله درية نكساد أوچو تنجرت بوني I'm telling you تاي سنجره والله فتك بلوسي قولي نجاني زراعة من دنتي أمو انتولتو ولا مو قرسني انت تاي يوم منك كنا سيقولي شيخ أبان بوني يسيسي إيه أنا هاي دوبا جولة نت إسلام إذا كده سينجا كله تكتها نمجتوني شيخان إيه شيمي ربو بر وابر باتو دي بابر أكثر ثاني وأنا كسيتي ورينا كي جراج جنون مجرا دانغا ربي نمنا كسات كان فتو جنون جلو سوشال ميديا رنا وما ربي إنغرت إسلام خيسا دالته إنجلو لغان سينما والله وبالله إنجلو هذا نما الربسو دوبرتك كسي الربسو وي منا إسي خانت توقع نما يتعربسي إنا لله وإنا إليه إيه نيوتو دبتا جتي باسي أبا خيتو مان تاني بلوغوري دابا مسيسي مال سيغور أم هنجراتا ما مبايان دولا جراچو تورتي أنا دولا جراچو تورتي كريستانو ما خيسا جراچو تورتي بوني ستي من توري غاف إسلام ما خيسا رب ما جراچو توري كريستانو ما خيسا ربي نما جراچسا دلق قبداني دلقتا ارتي مراتو تو سوشال ميديا رغوتي خانه برا فغادو واتك سينغوتو gartee miliyoona lama galla sadii galla jechaatuma jirti jarri beekamtii sirraayis walaba jarri amantii hanqa ati beeytu quraana hin beekan jarri ati jala deemtu kun dhugaan siima wallahi quraana qaraa jetteen qaruu hin dandeen deem dhaq anaa soba dhaqee bira yoo akkasi qaraan akka ati qaraatutti so kanaaf ati warqii ati daaba kabaja dubartii islaamaati kabajaa fi godhi bakka bareedduun tolti warqii fi dahabni bakka bareeddu ta'a salbaacii fi godhin amma duraa sumatti hime qobbaleettii oliin dhalanneetinti sitti mu jira irra deddeebi'e namni gaa numa dhaggeeffatee awwaa nagaan si'aa bulchuu dha'e jala nagaan jiraadhu sochaalme dubartii akka ta'e jajjaba sana godhi durriyyee ajnabii dhiiraa hojii jalan deemin takka warra akka fadhatte waan isitti taphachaa oolu kana. Digrii ta'e si gabbuusaa jiran ziiroo si deebisu jiran parsantii ta'e. Ciboota gaafa ati rakkatte namni si qoba qabu jiru dalagaa dhugee nasirraa shakaalmi jira akkasiin si jira asantii irratti jaafiyyuu ummuu ta'e galatoomee. Galatoomaa isinillee wallaahi galatoomaadha. Gudurki ya galatoomii kaabu see kaabu galatoomii warri jalaa gubbaan qaamaan hojjetu ajandaa nama rabbi sodaadhu jedhan nama irraa bulookii irraa kaafadhaa bulookii itti maxxansaa biraa deema. Waa lama gabaabsitee akka abooniyyeef naa ibsituun barbaada waa tokko abaarsa gartee abaarsi kun wahina godha jettee waswaasa qabdi lammadan mallee namni tokko guusa deenitti hiikame akka shari'aa islaamaatti namnummaan hiikeessan osoo hin tolchisan hin heerumin deeffachuu ni dandeeyaa waa lameen kan akka gaarii keessa naa ibseef jazaan kee jannata haa ta'u. Yaani shari'aan islaamaa waa hunda kara goote waan deeffachuu dandeessu waan deeffachuu hin dandeenye gaa gartee takka si buuse jedhee yoo jiini sadii achi laguun sadii daraaraa nama dhuftee dabarte lamaan namarratti hafa yoo akka nama lakkaawatee ji'a 9 taanaan inta halamru yoo idda akka itti gallakkisees ani hin beeku san keessan seenuma gartee sadii si hiike jedhemoo takkatti si hiike jedhemoo lamatti moo san amri akkasiiti isiinuu hin beeyti gaafattee nama ol deeffachuuf hin deebi'aa keetii ittiin deebi'ee jechuu jirti moo ittiin deebi'u jechuudha isaa si barbaadu jiramoo si barbaadu jiramoo warra sooshaal miidiyaa waliin si barbaadu jira. Unis gartee waan gattaanii piraaktikaalii lafatan irra ta'anii ilaalan. Walii gallee eegaddaadhumatti akka obbolummaatti walitti waan walitti deebuu dandeessanii kanaafatti waan inni godhutu jirtu kanaa hunatti hin fakkaatu. Ajanda uumuuf malee ni beeyti isiilleen waa'ee abaarsaa deddeebina. Ta'a abaarsaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysa al-mu'minu gartee mu'minni hin taane warra nama abaarurraa hin taane jedhanii bar. Gartee warra badii gartee irratti wal gargaarus hin taane ati abaarsi zooroo zooroo abbichuma deebe ni beeyti isinoo ka ajandaadhaaf dubbiin akka tatta'u jirtu isinis ajanduma ofirraa waan ni godhu jirti malee abaarsetti qofalaa namni jala taa'ee ennu kadwaayii godhuma amma bayaanii kaa'ammin jedhu bar ennu murtiidhaa bar mo'aanaati maala mala maatii kana jechu jira maaltu see baadhi abbaa keeti haqa maali islaamummaa siraqa maali zulmee irra daleeyte jira abbaa manaatiin nama hiikuu mirga qabaa si hiike ati hin hiikne dhumatte sooshaal miidiyaa fuudhi jedheenis si fuudhe sooshaal miidiyaa hiiki jedheen si hiike. Amma social media walit nu deebisu deema itti waan dette use this one so ankaramaan isin jira ajandaa biraalee banuun fadhu amma dubbumatii jetan taasisan dhiisee amma boru uwwisuu dhufa bor owwa amma irribaa kaatu tafaan ishoo akka nefaa dhufa kanumaan sin jedha bultiin gartee haadhaa fi abbaa waliin nama heerumsiisanii tola social media irratti hin deebiin nagaan jiraadhu ottu guutu garee keessa sheekhaa shariifi
beekaa kanarra beekaa ka qabeenya qabu jaarmee qaamaa qabu beekumsa qabu ka qabeenya qabu waan nagaati warati warqiif godhi qaaliidha ande akkasumas isin jedhe inshallah ummu ajanta yoo nama gorsuufis asitti nama rakkisan yoo dhiiftes rakko yoo itti himtes rakko nama jibbisiisti dhufee si arrabsa dilii seenuu fadhon numaan himammoon kan dandeewu hanqaan hin arrabsinetti Karma isin jedha rabbiin ilmaan isin haa bulchuu jiruu bareedduu naa jiraadhaa islaamarra naa jiraadhaa maatii keessan keessatti ilmaan isin haa qaceelchuu qabeenya keessa barakaa rabbi isin haa kaa'u ilmi keessa barakaa sodaa rabbi subhaanahu wa ta'ala isin haa kennu salaatallee nama rabbiin gartee sodaaturraa qeewala rabbiin warra san isin haa godhu wasalli allahumma wasallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalaamu alaikum Jazakumullah khair. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. am tutti fene de khairu ma fradoti akkana gitu Umma dadhabdan isinillee wallahi na wajjin dadhabdani. Na wallahi hin dadhabne ani rabbi fayyumatee na agarsiisu yaa saantiitiyya. Amma fuula godhattee fakkaatti jalaan hafini Abu Mu'az mee fooloo naa deebisaa jeeniitiin jira isaanis ni ilaala. Rabbiin ni dandeenya inshallah sirraa haa Lakkoofsa guruupii isin haa galchanii rammeeni guruupii ni dhayyee. Niin qaba rammee niin qaba niin qaba WhatsApp isaatiif niin qaba. Sa'aatii fi guyyaallee kulbaayyoo itti godhanii achumaaniin irraa hubadda eessarraa hin hubadda yoo garee keessa si galchanii jiraatan lakkoofsa kiyya iimoo irrattiin si erga Ishina erga. na beeksifta inshaallahudha. Rammee lakkoofsa hin ergaa fi Ergi faayyee hoggaa kaane ani hin kan kalaas kan ani fudhata seenee ni fudhatattiin hima. Makasi inshallah rabbiin inshallah akumaan gammadeen beeyne nurraa guutamte inshallah taraa tana ni guutamte jeeti yaada ijoolleen hangimma seenan kunis jira waadha. Nama lama sadii hiinuu ni cufan waan kana wallaahidha guyyaatti qabachuun sun wanni gaarii fi wanni kun hogguma takka haa cufamu sirraa. Akkas goona inshallah dadhabatte booniyyeenis yeroo dheeraa eegalaa fi seentee booniyyeen haa galatu anaaf booniyyeen obboleeyyan jechuudha anillee baree ustaaz Abu Mu'az biratti shahaadaa qabadhe. Obboleeyyan kaa'e obboleeyyan ani jalumaan deemaa barmichayyootana wallaahi. Maashaallah ilmaan kiyya inshallah ilmaan kiyya wallahi rabbii gaditti waan isin dhibe naan mariyadha waan isin gargaaruu danda'u naan mariyadha waan isin dhibe hunda waan gorsa na gaafadha waan keessan inshallah tilleen fayyaa ta'e rabbiin sii deebisee dalagattee gana akka namaa taatee bultii gaarii rabbi sii kennee ilmaan kee rabbi sii agarsiisu yaa saantiitiyya. Booniyyellee rabbiin inshallah irraa guutee afaan miidiyaa kanarraa isii hambisee ilmoo xiqqashoo qacalee tana bultii nagahaa kanneefi inshallah rabbii khaaleyni warra miidiyaa kanallee isii haa irraanfachiisu karaa nagahaa qabatte maashaallah tabaarakallah guyyaa isin quraana xumurtu jalaan deema akka gaaritti jalaan deema wallaahi viidiyoolee isiiti hedduu nama gammachiifti ilmoo maashaallah tabaaraka rahmaani. Anillee irra hin deebine malee xumuree bara umma oduma na dhukku ija takkaan qara'ee ija takkaan qara'ee alhamdulillah kiyya faa seenaa qabaayyuu. Wallahi abshiri waa tokkoon ta'uutan inshallah rabbii gaditti ilaalisiniif hin jira waa takkallee taatanii rakkattanii waan tokko inshallah biiznillah alhamdulillah injifattan ilaa hangana eega geessan wanni takka wanni isin tuqaan jirtu fayyaa ta'e tanas rabbi si haa deebisu inshallah tanumatti hin du'aa alhamdulillah rabbiin namni haadha takka qabaani haadha lama qaba haadha tiyyataa rabbi naa haa fayyisu. Abshiri ni fayyite siille rabbi si haa fayyisu inshallah rabbi si haa fayyisu gam fayyaa isiiti rabbi si haa gammachiisu. Boonii tiyya Suudii jirta moo isa jirtaati isin gaafannee ba? Beerut jira. Beerut wayii rabbi si haa eegu ani biyya sana akkanumatti hin sodaadha rabbi si haa eegu yaa ummaa tiyya. Rabbi si haa eegu akkuma gaarii si kafalaa jiranii hojii nagahaan dalagattaa. Wallahi alhamdulillah. Alhamdulillah warra nagaa rabbi si qabeemi. Maashaallah jirra. Alhamdulillah akkuma amalaa fi haala amala keetii rabbi si haa godhu. Muhammad bayan doa godhaaf Muhammad biya rabbi isaa hadeeyyu
namni tokko eega akkana tatte wallahi nama sodaachisaa lubbuma isaatiif uumee du'aa'uma godhaa fi isamma waan gana ajandaa wajji uumanis Muhammad Bayaan hin qabu rabbi isa haa hadeeyyu nama ilmi akkasii dhugee nuurri ilmi akkasii fuula isaarraa deebisaa fi ijoollee. Hayyee barkuma kudhan guuteetiin fooloo namaa deebisuu dadhabee barmee afeenii ilaaleetiin deebisaa keessaa waan haqeeti. Akkasitti Muhammad du'aayi magoonaaf booniyyeeti yoo isa waan ajandaa wajjin godhan Muhammadin qabu amma booda. Du'aa uma godhiif rabbi isaa hadeeyyu yoo wajji laayifi seentelle akka inni keessa kukkutee waan biraa haasa'uu miti yaa Muhammad Bayaan inni nuuf fudhatu niin beekama sheekan meeqama Abu Mu'aaz yaamee dubbisee jira Naasir Hamzaa yaamee dubbisee jira fudhachaan jiru rabbiin kun ilaal kun akkana qaba rabbiin gartanii qaceelaa jallisee rabbii wahuma dubbate kun waan kalaama isaa keessa dubbatamee jiru kaniin fedhuniin qaceelfadha kaniin fedhuniin jallifadha rabbiin dubbate subhaanallah agarree jirra rabbi isa haa qaceelchu akka halee isaa sanitti rabbi isa haa deebisu du'aa'ii godhaa fi ajandaa wajjin guddisinaa isa. Maaliif nu ijoolleen ilmii barattee fi isin amma jaahiloonni biraa tokkoomi jaahiloonni biraa ilmiin beekanii qaraaniin beekanii aliifni dhaabbatanii jigaan beekanii haraamaa fi halaala kanallee adda baafatanii numa dhagayan gurraan malee hin beekanii ajrii halaal qabu azaaba haraam qabu hin beekanii isaan kun rabbiin naqee maabara isaanii keessa jira isin ammoo warri waa beeku warri waa dhagahee jiru isaa wajji akkanaatanii bahara inni seenu kanan seenina kanumaan akka haadha takkaatti isinii dhaamaa du'aa'ii godhaaf ammoo jabaadhaa dawaa'ii godhaaf haqa walitti qabna haqa islaamummaa walitti qabna haqa oromummaa walitti qabna hamtuu isaan feenu hamtuu isaa rabbi nun agarsiisini rabbiin akka halee isaatti rabbi isa haa deebisu du'aa'uma godhaaf du'aa'uma goonaaf Muhammad Bayaanii inshaallahu naajiraadha nagayaa fi rahmata rabbii keessa saantiitiya wal quba qabaanna booniitiya lakkoofsa kiyyallee siifiin ergaatilleen waatsaappiin akkana qunnamuu dandeessu inshaallah duubaanin si erga siifiin ergaa waan rakkattan inshaallah isin biraan jira waan isinii godhuu dadhabu yaada gaariidhaa fi gorsa gaariidhaan isin biraan jira akka haadha takkaatti. Shinuuf jiraadhaayyee nagaa. Haala gosa keessan immoo nama manaa kaaya garee hidhina fakkaatee rammeeni. Hayyee. Meeseejiin qe'uu jedhaa jira. Hayyee siifiin kaaya. Boonii illee du'aa inaa godhaa fi hiriyyaatti yalaaftu baay'ee tokko illaa mana sii mana galchiti bakka. Injiraame yoo manni kiyyallee banaa ta'e nama na bira dhufu nama boonuu miti illee baay'ee jaalladha. Laa miskiin. La miskiina ijoolleedha wallahi ani garaana nyaatti bar maaliif ilmoo xiqqashoo amma gaa rakkin waliyya keenyaati malee. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Malee waa ilmoo sila haadha abbaa jalaa gabboo geessee. Ooyye. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadhaa jirtanuu jabaattanuu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ni jirra alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ashukru lillah atilleen gorsituu fi dagaagsituu miidhagsituu ummaatenna qaalii fi jaallatamtuu gartee shamarran kenna kan muslimaa ta'uu keetiif jazaan siifa tahu yeroo tokko dhiifamaa wajjini xiqqisho du'aayii isiniif godhuu ummaatii ammanaa godha inshaallah. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم غرتي نمو غرتي نما دورا هبتيتو غرتي وانتا تهيفي وانتا تحمو قبول نما هبتيسا أسمانو إن شاء الله تعالى وقتين قالي في جالتمتو بونية اللي قالتهم من سنجدا جرا كان أول باستنا كانوا كتير أسمانو أسين دبلة أسانتي أورميا كسمة أمة صلاح ربين عمري كيسن عمري الراجسة سنفات أزسو عمري كيسن ربي سنفات رسول سنجدا sa'aatiin tunilleen sa'aatii gartee du'aayin keessa akkaan qeebalamtu jirra. Egaa fakkeenyaaf